seenaa ajaa'ibaa tokko isinii fideetan dhufe. Seenaan kun immoo seenaa qabatamaa fi ijaan arginee wantoota dhaggeeffannu caalaa wantoota arginudha jechuudha. Innis maalidha jechuun mucaa waggaa 6 yeroo dheeraadhaaf daandirra kan bulaatii turee fi sadarkaan amma irra jiru immoo maalidha kan jedhudha. Viidiyoo kiyya kana jechuudha. Nagaarree sin gaafachuuti indaganne nagaa jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Obboleeyyan koo amantaa birootaa tayyoo yaashamaa harka fuune jira jirtu nageenyi ana biratti argamu isin biratti irreen akka dachaa ta'ee argamu abdiif amantaan qaba. Egaa obboleeyyan koo viidiyoon har'a qabadhee dhufe seenaa baay'ee keessa koolaa viidiyoo si'a tokko osoo hin taane si'a 100 kanan irra deddeebi'ee ilaale seenaa baay'ee nama ajaa'ibsiisu seenaa baay'ee laphee namaatti cabsu. Yeroo ammaa kana ijoolleen haati isaanii fi abbaan isaanii irra hin jirre isaan bira bukkee isaanii kan hin jirre araada garaagaraatiin shishaa waan arganii tuutuudhaan umurii isaanii malee daandirratti kan badaatii jiran hedduutu jira. Isaan keessaa mucaan maangoo jedhamu sana mucaan magaala Naqamteetti argamu yoo argitan yoo jiraate garee shubbisa keessattidha kan inni ramadamaatii jiru. Achi keessaa yeroo baay'ee dheengadda kanan argeera jedhudha. Seenaa isaa dhaga'ee hin beeku garuu yeroo ijoolleen sun walgaanii ijoollee 7 ta'anii yeroo shubbisa shaakalan nan argaa. Ijoolleen sun qaxalee reefu lafaa ol bahanii hedduu tokko nama gammachiisu jechuudha. Dhaloota boru waan tokko bu'aa buusuu danda'udha jechuudha. Isaan keessaa hundumti isaaniitu seenaan isaanii wal fakkaatadha. Garuu seenaan isaa kan sirriitti baay'ee ulfaatu mucaan maangoo jedhamu sana jechuudha. Mucaan magaala Naqamtee keessa jiraatu eermi faana eermi dharreen alaqaa isaanii ta'ee kan sirboota shaakalsiisatii jiru jechuudha. Anis eessarraan arge yoo jettan viidiyoo naaf yaad geetu yoo dhaggeeffattan yoo taate hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattan wantoota laphee namaa cabsan mucaan amma kana gahu seenaa akkanaa dabarsee guyyaa kana gahe jechuu ni dandeessu jechuudha. Dhalli namaa ka Abbas qabattee haadhas qabattee isheen kaanii utuma haati fi abbaan bira jiran baala guumtee akkaaf gara dhabdee barnoota dhiistee shishaa waan argiteetiin qabamti. Isaan kaan immoo haati fi abbaan osoo isaan bira hin jiraatin seenaa waa kanaa dabarsanii bakka wantoota gidiroota kana keessa dabarsaniiti kan har'aas gahan jechuudha. Mucaan suni garuu isaan keessaa tokkodha jechuudha. Abbaan kee eessa dhaqe jennaan abbaan koo narraa boqateera jedhe. Haati koo jennaan waggaa 6 ta'ee 7 ta'etti nagattee nama biraatti heerumte magaala kana keessa hin jirtu biyya biraa deemtee jirti. Ani immoo kootu na faana jennaan an dideeshii biraa hafee jedhe. Ergasii hoo maal goota jennaan daandirran bulaatii ture jedhe. Waajjira poolisiin turaatii tule achi keessaa bahee daandirran turaatii bule. Daandirraa buleeti immoo ni jira mitiiree mana hoteelota jechuudha. Isarra rafaatii ture barandaa. Namni barandaarra rafaa nuti amma gannaa bona nutti ho'a jennaan. Ganna immoo nutti qorra jennee wayyaa dadarrabneeti kan uffannu. Ganuu gannaa bona mucaa suwwaan irra uffatee rafullee hin qabu. Lafa duwwaa lafa qorraa sanarra kan inni rafaatii ture jechuudha. Isa keessayyuu araada takkarraa bilisa ta'eetii jira. Araada kamiyyuu maal nyaatte jennaan gaafan argadhe nan nyaadha gaafan dhabe immoo nin dhiisa jedhe. Dhugaa baay'ee tokko laa imimmaan qabachuutiin dadhabe yeroo viidiyoo sana daawwadhu jechuudha. Maaliif taanan edaa ijoolleen kaayyoo boruu guddina boruu qaban wanta ijoolleen akkanaa ni jiru jetteen wanta dhaga'amudha jechuudha. Har'a mucaa sun sadarkaa maalirra jira yoo jettan dhugaa isiniin jedha namni haa jiraatu sadarkaa hanga tokko hundumtuu fooyya'ee osoo hin taane amma tokko xiqqoo ishee erga miidiyaatti ba'e namoonni miidiyaarree gargaaruutii danda'u ammarree waan qabdaniin gargaara mucaa kana jechuudha. Mucaa suni har'a sanarraayis deemee anarraa utuman garee namatu na qabatee garee shubbisaa keessa na galche garee daansii keessa jedhe. Garee daansii keessaa ergan ba'e immoo warra shubbisa kana faana eermi biratti hin dhagga'e jedhe. Mucaan kun har'a kutaa meeqa barata kutaa 5tti darbe jedhe. Ofiisaatiif naannoo umurii 13 hin guunne 13tti darbe jedhe laal umurii isaa umurii waggaa 13 ta'ee gidiraa hanganan ta'an gidiraa hanga kanaa kaafa mucaan kun arguu dhugaa baay'ee tokko laal keessi nama baay'ee nama eenyu jedha jechuudha. Mee meeqa isaaniitu otoo haati isaanii fi abbaan isaanii baradhu kana nyaadhu kana dhugi jedhaniinu kasuusii garaagaraatiin qabamu. Suusii hanga kanaatiin araada kana keessa akkamiin hin qabamne jennaan guyyaa tokkitti beenzila dhugee achirraan poolisiin tokko na qabee sin ajjeessa laalsin saqqalanaan jennaan erga gaafa sanaati tasumayyuu jedhe tasumayyuu waan araadaa eenyu jedhee hin beeku shaakaleetiin beekurree eenyu jedhe nan xuuxarlee jedhee yaaleetiin hin beeku jedhe guyyaa takkitti sana jedhe dhugaa mucaa kanarraa waa meeqa barattu jechuudha. Mucaa xiqqaa kana ta'e har'a garuu namoota miidiyaa argitaniirta yoo dhaga'uu baattan hanga viidiyoo dhuma isaatii dhaggeeffachuutii dandeessu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko onneetoo na cabse.
maaliif jennaan ijoolleen akkanaa ni jiranii jettee yaadda jechuudha. Mucaan kun mucaa cimaa shubbisa danda'u aartii Oromoo keessatti nama gahee guddaa taphatudha kara fuulduraa jechuudha. Kana hanga kana umurii kana keessa jiraate hanga kana shaakalli guddaa qabaate barnootan irree gaafan barnoota gaafa mana barnootaa haftee jennaan gaafa waan nyaadhu dhabuun afa jedhe. Dhugaa waan keessa kun maal imimmaan qabachuuti hin dadhabe gaafa viidiyoo sana dhageessatan keessan sin tuqama. Maaliif jennaan gaafa sa'aatii 2 nyaadhe sa'aatii 2tti bahee sa'aatii 8tti galee midhaan qammasitu jira jedhe. Gaafan argadhe nan nyaadha gaafan dhabe akkanatti hin bula jedhe. Mucaa daa'ima jechuudha. Mucaa daa'ima dhiisati arra ganama nyaannee sa'aatiin misaa hanga sa'aatiin misaa gahuttirree hanga nu muddu meeqa keenyatu jira jechuudha. Kanaaf mucaan kun hedduu takka garaa na nyaate dhugaa waaqayyo bira dhaabbachuudha. Nama akkaniin har'a immoo yaa ta'uuti hanga tokko manni kireeffamee fi humaan jedhu laal maaliin hojjette jennaan daftara mootummaatu naa bita jedhe. Ijoollee yeroo mana warra isaaniitti galan inni garuu mana barnootaa keessa taa'ee hojii manaasaa hojjeta. Hojii manaasaa hojjetee xumurateet immoo daftara gaafa qabatee deemu gaafa qabatee karaa dhufu jechuudha. Suuqittan kennadhee dhufa jedhe. Maaliif jennaan akkana jalaaf hin banne jedhe. Dhugaa baay'ee tokko garaa nama nyaata. Iyyoo meeqa keenya dhame ijoollee meeqa keenyatu otoo baradhaa jedhanu otoo haati fi abbaa sirriitti kunuunsa qabanitu kan bakka hin taanetti kuufu meeqatu jira. Kan immoo haati fi abbaan isaanii osoo bira hin jiraatin kaayyoo isaanii boru nan guddadhaa boru immoo guddachuun qaba bakka guddaan qaba jedhee kan tattaafatu kinoo kan akka mucaa kanaati jechuudha. Maaliif jennaan hedduu tokko laphee koo na gaddisiise kan na gammachiise immoo araada hin taane keessatti kufuu dhiisuu isaati jechuudha. Maaf taanaan mucaan kun har'i seenadhaa borummoo kana caala darbee jiraachuutii danda'a jechuudha. Akkaawuntii kiyyarraa tokkorraa 300 qabu tokkorraa 250 qaba jedha. Eenyudha mee har'a mucaa umurii waggaa 13 ta'e eenyudha kan akkaawuntii isaa irratti maallaqa galfatu? Namoonni gaakinoo gaafa haala kee amala kee adeemsa kee duriyyinatiidhaaf deemta moo jireenya boru jijjiirrachuudhaaf deemta jedhanii gaafa namni ijoollee hargan jechuudha. Adeemsa kee ilaala namni reessii gammadee yoo of harkaa qabaate dabalee sii kennee akka irree ati qarshii sana qabattu si taasisa jechuudha. Akkaawuntii kan naa baase akkaawuntii namatu naa baase namni sun immoo wayyaarree yeroo ayyaanatti naa bitaa naaf waanan barbaade naaf goota nan nyaadha jedha. Dhugaa waaqayyoon ammallee fayyaa guutuu uummata Oromoo kanaaf kennee mucaa sana immoo bakka guddaa gahee bakka namni hin eegnetti akka ergamu immoo abdiin qaba jechuudha. Sadarkaa qabdaa'oo yeroo akkasitti cannaqamteetuma guyyaa kaan lafarra bultee osoo hin nyaatin osoo hin dhugin guyyaa barattu ni qabdaa jedhee gaafannaa eeyyee ganan qaba tokko hanga 5 nan baa garuu mana barnootaa jijjiirradhee nama 62 keessaa moo 64 keessaa garuu 16ffaan bahee jedha. Kunis wanta gaariidha. Otoo gaa mucaan kun warra qabaatee nama ofitti qabee isa barsiisu qabaatee egaa namoonni haadhaaf abbaa hin qabne ni gargaaramu waan ta'eef mootummaan illee isa kana laaluu dadhabeeti. Kan baay'ee tokko irra jira kan baay'ee na gammachiise seenaa mucaa kanaa kan na bochisees na gammachiise kan na gammachiise bakka hin taanetti kufuu dhiisuu isaati jechuudha. Maaliif taanaan har'a ijoolleen in argitu argaatuma oolla jechuudha. Wanta gaarii hin baratan wantuma fokkisaa wanta suusii garaagaraati kan baraatii oolu ijoolleen osuma haadhaaf abbaan isaanii bira jiranu garuu osoo haati abbaan bira hin jiraatin otoo maal goota hin jedhaati chaalenjii sana keessa darbee umurii waggaa 6tiin har'a ga'uun isaa dhugaa baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Mucaan kun karaa fuulduraatti maal ta'a jettanii yaaddu jechuudha. Kanarra bool'atti hin kufne kanarra bakka hin taanetti hin kufne borullee hin kufu jechuudha. Maaliif taanaan seenaa isaa isa gaafa daa'imummaa sana isa gaafa namni as jirta moo achi jirta hin jenneeni sana isa dagatee osuma guddateerree imalli isaa karaa fuulduraa wanta gaarii hojjechuuf dhaloonni akka isarraa baratu waa barsiisuuf malee bakka hin taanetti akka argamuuf miti. Hundumti keessanoo ijoolleen kan miidiyaa hordofuun waa takka irraa fayyadamuudha. Miidiyaa yeroo tokko yoo itti fayyadama beekte si fayyada yoo itti fayyadama hin beekne immoo ayyallaatti si galcha jechuudha. Inni itti fayyadama miidiyaa beeku mucaa kanarraa waa baay'ee barata. Ijoolleen akka saarreen umurii akka isaa keessa jiran mucaa kana laalanii ida mucaan kun nama akkasiiti nutillee nama akkasii ta'uutii qabna. Isaa gadi maaltu nu godhe jedhanii viidiyoo mucaa sun hojjetu sanallee laalanii haasaa mucaa sana laalaniituma jechuudha. Yeroo sana wanta gaarii dalaguuf deemu jechuudha. Wanta gaarii yoo nuti hojjennee deemne dhaloonni duubaa dhufaan maal laala wanta gaarii sana eda namni akkas hojjetaatii ture jedhee wanta gaarii sana eenyu jedha jechuudha barata jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo
warroota qabeenya qaban warroota haadhaaf abbaa qaban gargaaruu dhiisnee ijoollota akkanaa haati fi abbaan isaanii bira hin jirre. Amma haati kun gaafa mucaasee guddatee bakka guddaa ga'e ilmoo kooti jetti moo ila namni kamiyyuu gammadee namni jiraatu biyya keenya keessatti haati fi abbaan isaa gammachiisee barsiistee jiraatu namoota muraasa jechuudha. Namoonni muraasni immoo gidiraa hin taane keessa darbanii kaan karaa araada biraatiin qabamanii kan lubbuu isaaniis taru jira. Kan immoo waaqayyoon gargaaree la isarraa araada garaagaraarraa isaan bilisoo godhee karaa kaayyoo isaanii karaa guddinaattis adeemsisu namoota kanatu jira jechuudha. Mucaa kanarraa waa baay'ee jechuudha. Seenota akkanaa yeroo dhaga'u baay'ee tokko garaan na ammaata. Maaliif taanaan rakkadhee beekee osoo hin taane rakkinni namaa rakkina kooti. Ani qabaachuus ni dandeessa dhabuus ni dandeessa. Har'a yoo argatte boru akka dhabdu kana bartuu qabda jechuudha. Ijoollota akkanaa ijoollota dhaloonni boru waa tokko irraa baratan yoo gargaarte irree isa fayyaa qabu isa jaqabu isa hojjetee nyaatu gargaaruu dhiisanii isa ijoollota akkasiin tattaafatanii haati fi abbaan osoo isaan hin gargaarin dandeettii qaban sana immoo karaa miidiyaatiin bahanii ibsachuu karaa wallaalan yoo ta'ate ati immoo waan qabdu sana gargaaruun mana waaqayyootti irra lubbuun kee boqonnaa akka argattu abdii guddaan qaba. Kanaafuu seenaan maangoo dhugaa hedduu takka laal hedduu tokko keessa koo madeesse anirree miidiyaa kanarratti gaa namoonni seenaa kana direen deemanii dhaggeeffatuutii danda'u. Viidiyoo namaa yeroo baay'ee yoo feene yuutuubiin akkuma nu adabu ni beektu. Garuu viidiyoo sana fidee fe'uu wallaalee osoo hin taane baay'ee dhumagaa namoota meeqatu immoo viidiyoo sana dhaqee daawwatee ilaala jechuudha. Kanaaf seenaan mucaa kanaa dhugaa hedduu tokko imimmaan qabachuutiin dadhabee sanaa irra deddeebi'etani kanan viidiyoo sana daawwadhe jechuudha. Maaf jennaan garaa baay'ee si nyaata waa takkarree irraa baratamuu qaba jechuudha. Daa'imman akka isaatii kunillee isarraa waa bartee borullee imala gaarii itti fufuutii dandeessi. Kanaaf viidiyoon kun har'aa seenaa mucaa kanaa garaa koo waan tana nyaateef namoonni illee viidiyoo sana dhaggeeffatanii sheer walii godhanii waa takka irraa barachuu danda'udha jedhee kanan isinii fideedha. Egaa chaayinaala kootiif warreen haaraa taatan like share subscribe gochuu hin dagatina. Warreen immoo maamila koo hin taane koottaa maamila kootti dabalamaan isiniin jedha. Kan hordofaa jirtan maskii fiqiriidha. Waan sa'aatii keessan aarsaa gootanii hanga yoonaa na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa eebbifama.